Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti konferaansiin liigii dubartootaa gaggeeffame. Konferaansichi mata duree gaarummaan obbolummaa ijaarsa dhalootaaf misooma itti fufaa jedhuun kan gaggeeffame yoo ta'u, keessummoonni magaalaa Adaamaa dubartoonni kutaa magaalaa fi aanaalee hundarraa hirmaatan. Dubartoonni misoomaaf nageenya biyyaa itti fufsiisuu keessatti shoora olaanaa kan qaban yoo ta'u, guddina jalqabame galmaan ga'uuf walga'uun marii geggeessuu fi hojii bara 2016 hojjetame cimina hanqina adda baasuun karoora hojii bara 2017 keessatti cimina galtee taasisuun misooma itti fufsiisuuf yaadamee qophaa'e. Keessummoota sagantichaa simachuun ergaa kan dabarsan itti gaafatamtuun liigii dubartootaa magaalaa Adaamaa Dr. Galaanee Fiqaaduu hojiin badhaadhinaa maatii dubartootaa itti fufsiisuuf misooma fi guddina jalqabame dhugoomsuuf hojjechaa turre boonsadha. Bara 2017 hojii dinagdee dubartootaa ol guddisuun hojjanna jechuun ibsan. Hojiiwwan misoomaa sadarkaadhaan jiran hojjetamaa jiran kan itti fufsiisuudhaaf gaheen dubartootaa olaanaa waan ta'eef kanarratti marii bal'aa geggeessuudhaan hojiiwwan kanaan dura hojjetamaa jiru hubannoo keessa galchuudhaan karoora xiiqii marsaa lammaffaa yeroo ammaa bara 2017tti karoorfanne immoo abbummaadhaan akka itti fufsiifnuuf jechuudha. Sagantaan kun kan qophaa'e dinagdee dubartootaa itti fufsiisuudhaaf nyaata koo boroo koo irratti dabalatee hojiiwwan badhaadhina dubartootaa fiduu danda'an maaddii guutuu dabalatee akkasumas badhaadhina maatii mirkaneessuudhaafis sadarkaalee kutaalee magaalaa adda addaatti dubartoonni keenya akka deeggaraman, yaadaan akka deeggaraman, qabeenyaan akka deeggaraman, ogummaadhaan akka deeggaraman taasisuudhaan hojiin bal'aan hojjetamee jira. Keessummaa kabajaa ta'uu saganticharratti kan hirmaatan itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Hajjamaa imalli paartii badhaadhinaa hirmaannaa dubartootaatiin alaa milkaa'uu hin danda'u. Hojii akka biyyaa fi magaalatitti baay'inaan fi qulqullinaan hojjechaa turre firii qabeessaa ta'uu danda'eetii jira. Inishiitii fi misooma qonnaa mirkaneessuu keessattis ga'een dubartootaa olaanaadha. Kuni gara fuulduraatittis cimee itti fufuu qaba jechuun ibsa. Imalli badhaadhinaa hirmaannaa fi qooda fudhannaa dubartootaatiin ala milkaa'uu akka hin dandeenye hin beekama. Gurmaa'insi dubartootaa cimaan jiraannaan imala badhaadhinaa yeroo gabaabaa keessatti milkeessuun akka danda'amu muuxannoowwan waggaa 6 darbeerraa oranneerraa hubachuu dandeenyee jirra. Bakka dubartoonni keenya hojii misoomaa keessatti hirmaatanitti, bakka dubartoonni keenya hojii nageenyaa keessatti hirmaatanitti, bakka dubartoonni siyaasaa fi hawaasummaa keessatti gahee isaan irraa barbaadamu taphachuu danda'anitti jijjiiramni qabatamaan magaala keenyattis naannoo keenyattis dhufaa jira. Keessumaa waggoottan 5-6 darban kana keessatti hirmaannaa fi qooda fudhannaa dubartootaa sadarkaa hundatti siyaasa keessattis, hojii misoomaa keessattis, hojii nageenyaa keessattis qooda akka fudhatan hojii hojjetameen bu'uurri gaariin tokko kaawwamaa akka jiru wallaman gaafachiisu. Paartiin badhaadhinaa obbolummaaf sabdaneessummaa mirkaneessuu, aadaa fi safuu uummataa beeksisuu, duudhaalee lafa qabsiisuu keessatti dubartoota of cinaa hiriirsuun ni hojjeta. Dinagdee dubartootaa cimsuun jiruuf jireenya hawaasummaa ol guddisuu keessattis daraan ni hojjeta. Dubartoonnis nu wajjiniin qindoominaan hojjechuu qabdu jechuunis waamicha dhiyeessan. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa duudhaa obbolummaa, sabdaneessummaa fi tokkummaa paartii bu'uuraan hojiitti kudhaaf deemu waan ta'eef obbolummaa mirkaneessuu akkasumas jaalalaa fi dhiifamaan biyya ceesisuun mootoo paartii keenyaatti waan ta'eef dubartoonni obbolummaa mirkaneessuudhaan, sabdaneessummaa mirkaneessuudhaan hojiiwwan hunda keessatti gahee adda durummaa keessan ammas akka baatan asumaan waamicha koo dhiyeessuun barbaada. Hirmaattonni sagantichaatis misooma fi nageenya irratti hojjechuun badhaadhina maatii ni mirkaneessina jechuun ibsan. Dubartoonni keenya rakkoo hawaas dinagdee keessaa bahuudhaaf hundinuu cimnee tokko taane carraa qabnu fayyadamne jireenya keenya jijjiiruudhaaf sa'aatii hojii keenya kan dura daballee jiruuf jireenya biyya kanaa jijjiiruu qabna. Jireenya keenya jijjiirree biyya keenya jijjiiruu qabna kan jedhu qaba erga. Rakkinni jiru hiikanii wanni bareedni yoo jiraate immoo waliin mari'ataniiti mari'iin uffafootti tarkaanfii wanna cimina jiru san irratti daran itti da'anii uffafootti tarkaanfatanii wanna gaarii wanna babbareeda dalaganii mariin bareeda ka mari'ate kufeen kufu ka mari'ate wanna gaarii waan muuxannoo adda addaa waan tokko hin beekne waan tokko ilaalee hanqinna tokko bira jiru
cimina tokko bira jiru yoo waliin mari'atan walirraa muuxannoo bareeda fudhataa deeman jechuudha.